Kutawan addunyaa irraa hordofta martuu nageenya keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota himmen oduuwwan sa'aatii kana qabanne dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Birruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti hima. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni mootummaa manneen hawaasaa irra naanna'uudhaan dargaggoonni akka dirqaman gara dirree waraanaatti deeman funaanaa jira. Arsii lixaa Shaashamannee dabalatee magaalaa akka Dodolaa, Harargee lixaa fi Bahaa magaalota tokko fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalota Sabbataa fi Buraayyuu akkasumas Shawaa Kaabaa Salaalee keessatti waraanni mootummaa dargaggoota dirqamaan walitti qabaa jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Faayizaa Eliyaas guutuu gabaasa kana qindeessiteerti. መዛኝ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል። ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል። ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል። ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል። ምን እናድርግ? mootummaan bilxiginaa lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa tureen erga Mohaameen booda ilmaan hiyyeessaa jumlaan gara dirree waraanaatti bobbaasuuf mooraa leenjii keessatti guraa akka jirutu dhaga'ame. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni mootummaa manneen hawaasaa irra naanna'uun dargaggoonni akka dirqaman gara dirree waraanaatti deeman taasisaa jiru. Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee magaalota Dodolaa, Harargee lixaa fi Bahaa magaalota tokko keessa akkasuma immoo godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti waraanni mootummaa dargaggoota dirqamaan walitti qabaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Maddeen keenya godinaalee Oromiyaa armaan olitti maqaan isaanii yaamama keessa haala jiruuf odeessan akka jaanitti hawaasni ilmaan keenya waraana kaayyoon isaa hin beekamne fillaan nujaanii morman humnoota hidhataniin dorsifamaa jiraachuu himamu. Magaalaa Shaashamannee keessatti halkan edaa osoo maatiin dargaggoota jala booyan ijoollee isaanii dirqaman konkolaataa irratti fe'uun deemanii kan jiru maddi keenya magaalaa Shaashamannee irraa dubbifne. Amma ammaatti ijoolleewwan kunneen eessa akka geeffaman wanni barame tokkolleen hin jiru jaa. Dodolaa keessatti ammoo dargaggoota walitti funaanuun gara waajjira bulchiinsaanichaatti geessuun konkolaataa Isuuzuutti fudhatanii deemu. Oromiyaa miidiyaa neetwork jiraattota garasiirraa odeeffatee jira. Kana malees waraanni mootummaa dukkana daheeffachuun qeerroowwan jajjaboo adamsaa jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraarraa arganne kan mirkaneessuudha. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessattis dargaggoota istaadiyeemii keessatti walitti qabuun dorsisaa jiru jaame. Sochiin dargaggoota dirqamaan waraanatti erguu ka biheeraawii wuttiddirnaa dargii fakkaatu mootummaa biltsiginnaatiin godhamaa jiru darguu akkuma hin baraariin biltsiginnaallee baraaruu akka hin dandeenye beektonni himaati jiru. Waraanni mootummaa biltsiginnaa haleellaa irratti raawwatameen waan bututeef yeroo dhiyootti bayyanachuu hin danda'u jedhamaati jira. Oduu biraatiin ammoo abjuu fi karoorri ministeera muummee Abiy Ahmed biyyas impaayeraa Itoophiyaa isaan barbaadanis ni diiga malee hin ijaaru jedhamee jira. Gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ለመመስረት በተቃረበበት ወቅት የመጀመሪያዎቹ የብሔራዊ ውትድርና ፕሮግራም ተሳታፊዎች mootummaan biltsiginnaa ilmaan hiyyeessaa dirqamaan dirree waraanaatti geessuuf sochii irra jira. Wanti yeroo ammaa sirnichi raawwataa jiru gochoota mootummaan dargii gara dhumaatti raawwataa ture wal fakkaata jedhama. Lola Tigraay keessatti eegamuwamee bahee fi loltoota kumaatamaan galaafachiisee gariin immoo boojuu taasisee booda ammas ilmaan hiyyeessaa jumlaan gara dirree waraanaatti bobbaasuuf mooraa leenjii keessatti ugguree leenjii waraanaaf qopheessaa jira. Dargaggoota godinaalee Oromiyaa hunda keessaa sassaabuun lola kanaaf qopheessuu ka jedhu qajeelfamni ka darbe yoo ta'u kanaafis harcaatota loltoota dargii dargaggootaa fi milishoota gandaa walitti qabaa jiraachuu keessa beektota sirnichaarraa hubannee jirra. Gama biraatiin ammoo akka maddeen keessoo mootummaa magaalota garaagaraa irraa OMN himanitti poolisoonnii fi loltooti raayyaa ittisa biyyaa bakka garaagaraatti harcaanii jiran haga adoolessa 16 bara 2013 dirree waraanaa gahuu qabu jedha. Dirree waraanaa kunis kaabaan daangaa lafa waraanni Tigraay dhiyeenya deebisee qabate karaayyaa fi walloo kaabaa jidduu yoo ta'u kaaba bahaan immoo adda waraanaa Affaar bakka waraanni biltsiginnaa guyyoota muraasa dura haleelamee fi ammas lolli jabaatee itti ufee jirudha jedhu. Lolli yeroo ammaa eegalaa jiru kun akkuma armaan dura lola kaayyoo ifaa fi leenjii gahaa malee karoorfamaa jirudha ka jedhan maddeen keenya poolisii Oromiyaa fi milishaan hinduullu jedhanii didaa jiraachuus qondaalonni keessoo mootummaa maqaan isaanii akka tuqamuu hin barbaanne OMN itti himanii jiru. Leenjii milishaa fi waraanaatiif dargaggoota dirqamaan gandootarraa walitti qabaa jiraachuu fi
Kunis ajaja ministeera nageenyaa irraa darbee raawwatamaa jiraachuu kan eeran maddeen keenya. Dargaggoonni leenjii waraanaaf humnaan walitti qabamaa jiran kunis mooraa leenjii Sandaafaa, Bulbula, Xollaa fi Sanqallee keessatti guramanii akka jiran beekamee jira. Mootummaan darguutis maqaa biheeraawii wuttidirnaa jedhuun gara dhumaatti ilmaan hiyyeessaa dirqamaan ukkaamsee gara waraanaa geessuu kan yaadachiisan xiinxaltoonni gochaan fokkataan kun garuu sirna nama nyaataa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam kufaatii irraa hin oolchine jedhu. Uummanni Oromoo lola kaayyoo maleessaa fi seeraan ala qabiyyee lafa Amaaraa deebisuu jedhu kanarratti hirmaachuun wareegama kaffaluu akka hin qabne gorsanii jiru. Mootummaan Biltsiginnaa waraana qabu Tigraay keessatti rukuchiisee jira. Kanneen hafanis hamilee loltummaa akka hin qabne gama taasisameen baramee ture ka jedhan keessa beektonni qaawwa kana haguuguuf yeroo ammaa loltoota harcaatota mootummaa dargii fi milishoota gandaa walitti funaanee fixiinsaaf qopheessaa jiraachuunsaa yakka dhiifama hin qabne dhaloota irratti hojjechuudhaas jedhan. Mootummaa dargii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin durfamu loltooti humnaan walitti qabaman loluu jedhanii waan faca'aniif dhumarratti somaa gochuu hin dandeenyu jechuudhaan biyyaa baqachuunsaa ni yaadatama. Waraanni mootummaa Biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaatii waamamu haleellaa cimaa irratti raawwatameen caccabee sadarkaa loluu hin dandeenye irra ga'uusaa himamaa jira. Gaanfa Afrikaatti xiinxalaa siyaasaa fi nageenyaa kan ta'an Rashiid Abdii raayyaa ittisaa Itoophiyaa deebisanii loltummaaf ijaaruuf yoo xiqqaate waggaa 10 ni barbaachisa. Waraanni Biltsiginnaa yeroo gabaabaa keessatti lola Tigraay irratti rukutamee akka bayyanachuu hin dandeenyetti caccabeetiin jira ka jedhan xiinxalaan kun Abiy Ahmed kufaatii waraanaa fi siyaasaa isa mudatee suphuuf milishaa guutuu biyyattii keessaa walitti funaanaa akka jiruu fi ta'us kun kufaatii sirnichaa baraaruu akka hin dandeenye ibsee jira. Oduu wal qabatuun abjuu fi karoorri ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo ammaa itti jiran biyyas impaayera dullattii ijaaruu barbaadanis ni diiga jechuun Profeesar Alex Diwaal barreessanii jiru. Daayireektara olaanaa dhaabbata nageenyaa addunyaa fi gaanfa Afrikaatti xiinxalaa siyaasaa yeroo dheeraa akka ta'an Profeesar Alex Diwaal Abiy Ahmed biyya haga tokko abdii qabdu hoogganoota isa duraarraa fuudhee amma harkumaan caccabsee diigaa jira jechuun